Lallamni keenya Kiristoos abbaa ajandaa qabu haaraati. Kan ta'uu baannaan haa gallu. Kottaan gallaa. Kottaa bakka dhumnetti gallaa. Raajii gammadaa. Yoo waamamne yoo ta'e kottaa hin gallaa. Waamicha qabnu yoo ta'e kottaa hin deemna. Kottaa gammoojjiitti galee lafa qonnaa. Amen. 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 Hin taane taanaan. Waamichi nuuf hin taane taanaan kottaa haa gallu. Ofiisin rakkisnu namasin rakkisnu. Miidhaan nyaanna miti onqoon akkam duune onqoon akkam beelofneef ijoolleetti waa fi hirra malee. Yoo miidhaa ta'ee soddoma nyaachaa jira salphaatti namni. 8,000 laayisensii maashinarii baasee 15,000 salphaatti nyaachaa jira. Arshiinoo achi gammoojjii keessa guutee iddoo dhagaan qotamu. Iddoo ashwaan ammaa qabu iyyuu guute. Ilmichi dhimma qarshii miti dhimma ajandaa kakuu haaraati. Amen. As keessa namoonni PhD qabdan jirtu. Maasters kan hojjetan digrii lammaffaa kan hojjetan BA baay'een jirtu. Anumallee anumtillee akkuma humna kootti akkaan hafuuraatti BA tokko qaba akkaan sosiolojiitti BA tokko qaba. Ajandaan kakuu haaraa BA koo siin caala maasters yoo siin caala PhD yoo hojjedhe siin caala. Amen. Yoo hojjetamu baates isa caaluu qabanneera. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kanaaf baanee kanaaf jiraannaa yoo duunes kanaaf duuna. Amen. Hallelujah. Ajandaa nu baasu qabanneera. Amen. Garuu daganneerraa laatti. Akka waa warra waamame qofaa warra abbaa wangeelaa waan biraa isa qofa miti. Eenyuyyuu inni Kiristoos fayyisaa ta'uusaa dhagahee ba'e. Ajandaan kakuu haaraa si keessa jira. Amen. Jalaa bahuu hin dandeessu. Kakuu jaalalaatiin qabamteetta. Ajandaa kakuu haaraatiin qabamteetta. Sanaan qabamtee yoo jiraatte milkaa'inni kee guutuu dhaabbe. Amen. Otuma kakkaltuu garaatti naftu. Meemmee ajandaa kakuu haaraa ilaalaa. Fooqii bira darbu. Darba. Konkolaataa bira darbu. Darba. Beekumsa keenya bira darbu. Darba. Qomoo keenya bira darbu. Darba. Dandeettii keenya bira darbu. Darba. Biyya keenya bira darbu. Darba. Hin darba. Egaa inni kan nu goomsi isa caalutu jira. Amen. Akka namaatti gaafa jiraannu lafarra numa jiraanna. Jiraannee garuu oolli baana. Amen. Jiraannee gaddeenu fotoo hin ta'inne gara gahumsa keenya sunumaa gahuudhaaf Waaqayyo iddoo qopheessee nu eegaa jira. Amen. Amma leenjii keessa jirta. Loltuun leenjii keessa jiru immoo akka barbaadeen ta'u. Warri xinnoo militarii saayinsii militarii xinnoo dhandhamtan beekuu hin dandeessu. Akkatti kophee hidhatan, akkatti kaalsii fi surree wal qabsiifatan, akkatti mudhii hidhatan, akkatti shamiziin surree keessa galtu, akkatti wayyaan tokkofamtu, akkatti deeman, akkatti tarkaanfatan. Hidhateetu lolaaf qophaa'a. Akka loltuu gaarii ta'uun akka barbaachisu Phaawulos ergaa Ximootiyoositti erge keessatti akka loltuu gaarii ana wajjin gidiraa fudhadhe. Akka loltuu gaarii gama hin jiraatta gaaf tokko hin duuta. Ameeniin hin jiru. Amen. Hin jiraatta gaaf tokko hin duuta. Amen. Amen. Hin olaatu. No. Kuma seeruma uumamaatti yoo ilaalle abaluun dhalatee hin guddatee hin jiraatee hin du'e. Akka seera kanaatti yoo deemte jiraattee duuta. Akka seera ajandaa kakuu walaatti yoo deemte jiraattee yoo duute iyyuu hin jiraatu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Isa kana kan Waaqayyo nuuf karoorse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee kakuu haaraa keessaa Maatewos boqonnaa 3 isaa ilaallu. Luqaas boqonnaa 4 isaa ilaallu. Iyesuus Kiristoos hin dhalatee erga dhalatee booda ijoollee tiksituu warra as gahan jedhamnetti
mul'ate. Gaafa mul'achuu barbaadu jalqaba mana mootii keessatti mul'ate miti. Mana mootii keessatti otoo eegamu ijoollee horii tiksitu ishee dhoqqeef muka wajjin haasaa ooltu isheetti mul'ate. Dhuguma akka namaatti otoo ta'e anatti mul'achuu qabu. Akka sagantaa namaatti otoo ta'e waaqa gaafa Yesuus wajjin wal agarre kopheedhuma sirrii ta'e iyyuu qabu noo. Kanaaf ija namaa keessa galu akka namaatti otoo ta'e gaafa Yesuus na waammate ciree laaqana tursee irbaata yookaan dhiyaanasa jedhu hin beeknu. Kanaaf namni hiyyeessa akkasii immoo filatamuu keessa hin galu filannoo keessa. Ulaagaa namaan guunne waan ta'eef warra ulaagaa namaan guunne ulaagaa guuchise. Ulaagaa si guuchise. Namoota bebbeekoo giddu galeessa xixiqqaa wallaalaa dargaggoo dargaggeetti jaasa jaatti ati ulaagaa hin guuttu. Qomoon kee afur akkasiin qabu. Sanyiin kee faarfatee hin beeku. Sanyiin kee lallabaa miti. Sanyiin kee faarfataa lallabaa barsiisaa raajii dubbataa miti. Sanyiin kee sagalee akkasii dhageeyyuu hin beeku. Haalota bira darbee jaalala isaatiin kan nu qabate abbaan ajandaa kakuu haaraa Kiristoos haa ulfaatu kana. Ameen. Ulaagaa guunneerra niksi. Isaan jiraat lafarra jiraattee seenaan kee amma gaafa awwaasha qarqaratti waraqata fuula tokkoon dubbifamuttidha yoo ta'e gatiin qabdu. Seenaan keenya seenaan koo seenaan kee hamma awwaala qarqaraatti qofa osoo hin ta'in awwaala darbee dubbatama. Ameen. Samii keessa dubbatama. Haaleluyyaa. Yoom ajandaa kakuu haaraatiin yoo jiraanne gatiin qabu gaafa dhuma keenya gaarii hojjenne yeroo hojjenne gaarii dhumatti dubbatama. Ameen. Gaafa akkas turee ana saabaloo baruurraa abbaa saabaloo baruurraa bara akkasii iddoo kan jedhamtutti dhalatee oduu du'a. Warri bakkee dhageessu. Haloo harkatti agarsiisaa dhageessu. Warra duubaa hin jedhe dhageessu warri duubaa. Asii kaatu koo. Ibsaa nama dhufutti. Deebi'a. Nam tokko naga wasala ka hin gara je yaada waan jiruuf. Yesuus Kiristoos kutaawwan amma isinitti hime keessatti dhalate. Keessuma yeroonni hafuura qulqulluutiin gadameessa Maariyaam keessatti hafee Yohaannis cuuphaan immoo erga Elsaabeet isa ulfooftee ji'a ja'a. Ilaalagaa abbaa ajandaa kakuu haaraa Maariyaam Elsaabeetin dubbisuu gaafa dhaqxe. Ameen. Gara see keessaa Yohaannis hin socho'e. Ameen. Yohaannis isa hangafatu gara Elsaabeet keessaa socho'e. Maali Kiristoos kun achuma keessa dhokatee jiru sochoosa. Ameen. Keessa taa'eetu Yohaannis cuuphaa isa gara Elsaabeet keessa jiru sochoose. Ameen. Isheen immoo isheef mul'ate. Elsaabeet immoo isheef mul'ate. Ati giiftii koo simboo qabeettii koo jette. Namni Kiristoosin baattu simboo qabeessadha. Ameen. Namni Kiristoosin baattu simboo qabeettiidha. Ameen. Kiristoosin baachuu jechaan yaada isaa baachuu jechaan fuula isaatiin walii galuu jechaan ajandaan kakuu haaraa kanadha. Amantiidhaan jiraachuu jechaan dubbii sagalee Waaqayyootti maxxananii jiraachuu jechaan. Kanan biraa miti carraasaa argadhees deemee biyya kanaa keessatti lallabee natti tola.
Tuma kana lallabanii otoo dhagaatiin burukfamanii du'anii yunatti tola. Fakkiinumatti ba'anii. Isa kana abdiin ilmaan namootaa. Amen. Abdii warra hiyyeessaa, abdii warra dadhabaa, abdii warra quufaa, abdii warra sooressaa. Amen. Hawarra dulloomee, hawarra kichuu, hawarra gidduu galeessaa, hawarra hin barannee, hawarra hayyootaa. Abdii walii galaa. Haleluuyaa. Ajandaa kakuu haaraa isaan jiraatu abdiin kee guutuudha. Eenyuyyuu ta'e eessayyuu ta'e karaa Waaqayyoo irra jiraatu abdiin kee guutuu ta'ee jiraata bara baraan. Sana booddee Yohaannis cuubaan hin dhalate gaafa dhalate raajii dubbatame jira Isaayaas 43 keessatti sagaleen lafa onaa sagalee labsii lafa onaa tulluun gadaa jedhu bosochoon haa guutu jallaan haa soorratu hamaan qajeela haa ta'u jedhamee inni barreeffame akka raawwatamuuf Yohaannis cuubaan kallee uffatee lafa onaa keessatti dammadaamuuf qorophisa walitti makee nyaachaa raammoo nyaachaa wangeela labse. Ajandaa kakuu haaraa labsuu jalqabe. Ajandaa kakuu haaraa jalqaba kan labse Yohaannis cuubaadha. Akka jedhe mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti qalbii diddiirradhaa wangeelatti amanaa jedhe. Laga Yordaanusitti namoota sassaabee qalbii cuubaa ture. Maariikoos boqonnaa 1:31 dhaqaa dubbisaa. Ishee baay'ee ajaa'ibsiifachaa turan. Waa eegaa turan. Yohaannisiin waa jedhan. Silaa Masii eegaa jiru. Masiin inni dhalate dhamee dubbatameera raajii irratti dur. Raajiin isaanii raajii kakuu moofaat. Ati eenyudha jedhaniin. Dhaggeeffatan dhaqas ati eenyudha Eeliyaas lakki jedhe. Ermiyaasidha jedhan lakki jedhe. Eenyudha ati raajota keessaa tokkodha lakki jedhe. Eenyudha jennaan sagalee lafa onaa labsii sagalee.